Hello. Maali gizeedhaan alaa guluun beektu halkanaa eebarate. Har'a maal hin dafee dhufatteeti barra ni ciibsine. Maal ciibsitanoo? Gaala ka guddaa kana qallee har'a. Kanaafuu? Qallee ciibsinee dhaal gaala guddaa kana distiin naynee akka bilchaatu eegaa irra maal dhufatteeti akka lafee san argutti. Irra qalee qofaaf bilchaachaa jira ammaan tana kuuwwan boruudha. Kanaafuu? Ilkeen kakkarachaa jira ka maal dhufatteeti akka lafee san argutti. Lafee san cicciniinee tan dhufa ture. Yoonkaan daftee galtamoonii irraa fotu ba'a. Irrafin dalagaa teellee barra mana odaa jaatis sirra dalagu jira irrafin. Abdi, masa fayyan kabdu mana mana dhuftu. Ma abu fayyan kabdu. Mana mana jiran inda gati mau kakak dhuftu. Sagale lagi din ristu. Mana udah jirra bar. Udah cuma na dhufise yu bar. Wadah. Aku mana mati lagi gaban kawadu. Ma tu kasih bar. Gimana nama ti gaban ta. Ana situ mana nama be kamale bar. Dhufu mana nama betu. Kun ammoo garaana qabee waan dhoyaa una fakkaataatti yoo isin na keessa gabbaatu alhamdulillah jechuu qaba. Anumatti dhosi. Alhamdulillah. Abo tu si keessa baate moo xayyaara gubbarraa gad darbe kan duraanii takkatti aboo nadeeffachiisu jira quufee duraanii takkatti dhuufuu ta'e quufee nadeeffachiisu. Atiin kun bada amma foon bareedaa akkana jiru kana nyaanne akkamitti kan nu keessa deebisuu amma nadeeffachiisu jira kanas na harkaa deebi'a. Foon akkana jiru na harkaa balleesti. Dhugatu halkan guutuu na dhuufisuu eda maal isa wanti akkana garaasi dhukkubee hakamee dhagaa akkamitti foon nyaachuun nama dhukkubsiti foon nyaachuun nama dhukkubsitu ati gama kamee nyaata ani maal beeka bakka xaasoon taa'eef nyaatu sanii kaa'ee cooma nyaadhe xaasoo wajji nyaate ati akkamitti cooma nyaata cooma gaalaa hedduu nyaatanii bari hin beektu maal taate coomni gaalaa kaaniin adda hin beektu daati coomni gaalaa adda jechuu sun ta'een wanni hin beekne nama hin beektu jechuu kiyya akkasiisa duuba akkanuma na dhuufisaa bula jecha addaanillee osoo hin kutin amma booda nu dhuuftee beekadhu amma booda dhuufnan ganda ati beektu kana guututti abdiin akka dhuufu mataa nu gargar jedhee namatti hima. Hawwa isin nyaattaniituma baatanii osoo meeshaan qabne. Meeshaa maal kaasnaa akiiru keessummaadha. Meeshaa jettaa. Hawwa barra qallus jechuun dalagaadha isin waan siraachi dhiiftanii ka'uun qabdan. يا رب رباسي مالكن استغفر الله اعوذ بالله وانا رجل ماذا كبير اساسين يا ربي يا وجولني دو موكا ما تقلق ما لو تجولي رما ما بومبي ما تاني بومبي ما تاني بس الحمد لله رب العالمين ما تاني ما تاكل جرا Bombi ni sira, nufi tu dendali sira ujung mana ke sira, ganda wala aja le dene imam, imam tu je. Bombi badu, ya? Ah? Salah mana? Mungkin ya mau itu bisa. Ada darah kue dah. Ada ilmu aku karena bisa. Akan sana nggak terjadi nanti sunyi tahu berarti. Luar biasa.
Yeroo akkam itti nan kaastu. Ay, ni kaaseessa. Si kaasuun barbaanne bara. Asumarra fuutee maal? Maatii kanaan bifa kachiirratti. Ganama waan ka'ee bakka dalagaa irra jiraan mana ispoortii dhaquuf akkas dadhabbii qabaa. Asumarra fuu wayyaa asuma subii ka'aa kan jedheeti. Annaan darbiin gaa'aa siitaatu sirra fiichuu Rafee rafii wanni qabu jirtu achuma rafe. Kumbula uffatu rafee akkanatti hin rafini. Yaa singal jiruun bula foto akka rafu sa'aatiidha. Inni irra bakka maddii irra. Ayyee ka jette. Maal mana kaafte riba. Maal taate maal dhuftoo mana ajeessitee bara ajaan. Dhufuu maal osoo si bira dhufu sin hin jenne asirra fa'a. Si bira dhufuu asumarra fayyadee sin hin galgalaan. Eenyu dhufi siin jee maal dhuftaan siin jee mana dubira kottu eenyu siin jee na bira dhufi siin hin jenne maal dhuftaa mana ajeessitaan siin jiru jira. Afaan Oromoo akkamitti galta? An si bira sin dhufnes si bira sin dhufuu deemii rafi yoo dubbii barbaade malee. Sena, Ay maal irrafne? rafni bartaa wajjin jira. Maal dilaan maal rafne? Eeyyuu, taa'e. Maaliif dhuftee sa'aatii kanaan? Maal barbaaddee dhuftee sa'aatii kana? Bar dawaa yoo beekte jeetiin dawaa wayitiin si gaafadha jeetiin si bira dhufe. Dawaa maaliin talatoo? Sira dhufuun dawaa ni qabdi. Sii magal? Maal asoostaarra immoo buleettitoo hin maraatte? Dawaan dhufuun akkamitti dawaa qabdi? Maal haasa'aa jirtu immoo irra jirtee jette? Dhugaa sobaan jiru. Dooma dhufuutiin barbaadaa jira dooma dhufuutiin barbaadaa jeetiin si bira dhufe. Ani irree sobaatiin jiru dhufuun dawaan qabdu. Dhuma maaliif kofal? Na ajaa'ibe. Kun waa nama kofalchiisaati maaliif na kofalta duuba? Akkamitti nama hin kofalchiisne? An kun nama hin kofalchiisne maaltu nama kofalchiise? Anaaf dawaadha jeetiin barbaadis bira dhufe. Inumaa ofii keetiif barbaadde ani nama biraatiif barbaadutti jirtas Dhugaa ifiifin barbaadaan siin jee xaasoo ofiin barbaadaa jiran ifiif barbaadaan jiru. Xaasoon ni dhufa. Xaasoon akkamitti dhufa? Eessatti dhufe? Lafatti dhufe moo siree irratti dhufe? Dhaabbatee dhufe moo ciisee dhufe? Akkamitti dhufe? Akkamitti dhufe inni? Lakkii dhaabbateen dhufne ciiseetuma dhufe maali nama ajaa'ibsiisa. Kan saasaanan homaas sodaatiin dawaan nu argama. Ani keetas bar akkas taanaan gaaruu dawaasa kana si argachuudhaaf gurra kootiin dhaqee dhaga'uun qaba akka inni itti dhufu sana. Dhayitee akka inni dhufu beekan dhufne adda baafachuu feeta. Dawaan akkasuma gurraan dhaga'u malee dawaa argachuuf hin danda'u. Anu kan an dura tolosaan dhufuudhaan na teechisuu na dhorkee mana keessa akkasitti gurraan dhageechisee abbaasan akkasitti qoricha argameef odoon hin dhaga'iin qorichi hin argamu. Akkasis hin jedhe gaafsan namtichi dawaa naa kenne sun gurraan dhaga'ee waan naa kenneefu anirree gurra kiyyaan dhaga'ee kennuufi qaba. Egaa akkas taanaan kan inni asigaa gurraan dhageessaa siin dhageessisa. Kai tole kai yaadennu.
eegishuu jee dhuufaa obsikaati. Turee dhufa. Lakkii amma ni dhuufa amma dawaan kan nuti fidda siin deemte isitti deemte dawaan akka ni taate dawaa dhuufu. Dhiirri dhufe. Ni harkita kan dhageeffatee mata dawaan waan ni ta'a. Oduudhaan sagalee dhuufuun dhaga'een dawaa kennuu hin danda'u waan ta'eef garuu inni dhuufaatiin jiruuti. Dawaa sitti hin kennu kanaafuu deemeera ani nagaan bulu. Deemeetiin jira. Dawaan maal sitti fakkaate? Amma kaasitoon nutti dhuufin jedheen dawaan kana je'eniitiin jira. Ani reefuu hin dhufin jeetiin kaasee osoon si biran dhufin dura hin dhufin hiika'ennaan hin dhufu naan jee hin dhufu si bira rafu naan jee naan lol hin dhufin hiika'ennaan dubbiin jijjiira. Kanaafuu anatu jedhaan zingee usitoon taa'ee amma ana jedha. Abboo xaaso kai maaliif dhufta dhufu? Ati nama guddaadha miti? Akkamitti ciistee dhufta akka daa'ima? Maal ani moo? Maal asaarta isaa? Sumatu dhufe. Mana kiyya dhuftee akkam akka naan jettisa? Naan rabsitaa isaa inumaayu? Ati nama guddaadha akkamitti dhufta? Maaliif raftee dhufta? Anumatu rafee dhufe. Sumaan rafee dhuufaa jira gumee qaan si dhageen guzee raftee dhufu. Kanaafuu? Si'acha dawaa barbaada bikini hin dhaqiin hin jiru. Barbaadeetiin isii tana si'acha fidee dhufeen ammoo. Anaaf dawaa godhuu dhuftanii? Siif dawaa godhuu dhufne. Dawaa ka fudhachuu qabu isin malee anaa miti. Akkamitti? Maal jechuudha kun immoo? Biyya kana akka lolli jiru ni raaffatanii akka xiyyaarri dhaa jiru ni raaffatanii. Kanaafin jedha bargurri keessan duudhaadha. Sagalee xiyyaara dhageessaniitti har'a inni dhufte naan jettanii. Kanaafin jedha dawaan anaa miti isin barbaachisa. Osoo nama biraa ta'e waan biraatti bu'a. Ani ammoo dhiirummaa beektuu waan akkanaa kana isinirra laalu. Ammoo amma booda waan akkanaa kana irraa of eega. Maqaa naman xureessinaa. Gurra keessan ka duude kana banadhaa. Anan jedhu sila har'a xiyyaarri maaliif dha'aati jira? Naan kalle gaafin kee. Xiyyaarri har'a maal gochaati jira? Maaliif dha'aati jira? Xiyyaarri hadhoonni jechaa jiru. Atis gara mana keetii galii isin jechaa jira. Atis mana kee jirta. Ayyana seeni rafii isin jechaa jira. Kami sila pun kanan sering nyatet har. Aranya ne baru cuma nyate. Kami tinyati nak ni benar gini pun kala. Hai, boleh sih mau gua ta. Phone nyate bar. Betul sekarang phone nyate. Mari po. Phone mau hundau nyate bar. Nanim ni katuran. Akan phone nyate SIM ka baju bar. Jadi guya kana bar sila nyati mungkari dah kan mas. Aye gata na ko sallallahu alaihi wasallam dele gata ni aya ni de. Normal tempat kan? Orang kamu nyate mo phone galanya. Jirti ko ra kanya tama. Barku hunte jibota ibme ga da kuchisi yawo. Jibota kam tajira jiba. Jibota istaje de makanan balaru. Anak tu ni. Aku kejualan urani sekarang orang ni. Awo teman tu ne tasa. Ada tasa tini kijibda kam. Kan mangguru ya narumu. Akasi sah. Barinum ne udun jab semale. Duba udun jab sun ufu miti. Bas single level bongkala tu deh jab sih. Bongkala tu jab sampai itu sah.